Harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota chaanaalii Daree Show nagaan koo kabajaa bakka jirtan marattis naa ga'u jecha egaan guyyaa har'aa kanas viidiyoo gabaabaa bareedaa seenaa jireenyaa Bilillee yookiin Mahibuubaa jedhu irratti qopheessee isiniif dhufeen jira. Seenicharraa waa guddaa akka barattan abdii guddaan qaba. Chaanaalii Daree Showf namooti haaraa taatan baga nagaan dhuftan isiniin jecha chaanaalii koo subscribe, like fi share gochuun na jajjabeessaa na deeggaraan isiniin jedha. Dhaamsi chaanaalii Daree Show afaan Oromoo waliin haa guddisnuudha. Bilillee yookiin Mahibuubaan eenyu? Namoota dhalataa Oromoo ta'anii sababa daldala garbaatiin gara Awurooppaatti gurguramanii qorannoo ogummaa Oromoof bu'aa guddaa buusan kanneen akka fiitee daallee, oshwaagaa, oomaan gondaa fi bilillee faan warroota gara Jarmanitti fudhataman keessaa muraasa. Mee seenaa dargaggoota kanneen keessaa seenaa Bilillee guyyaa har'aaf waliin haa ilaallu. Bililleen maqaa maatiin ishee akkuma aadaaf duudhaa Oromtichaatti isheedhaaf bahedha. Kan dhalattee Oromiyaa dhiyaa bakka Gummaa jedhamutti. Barri isheen dhalattee bara 1820 keessa. Dhalattee waggaa 10 guuttuu bara 1835 hanga bara 1836tti biyya isheen dhalatteetti lolli ka'e. Abbaaf obboleewwan ishee 6 ni ajjeefamani. Bililleef obboleettiin ishee ammoo booji'amanii gabroomanii. Sanaan booda obboleewwan lamaan kun gara Gondaritti fudhatamuudhaan achittis gargar bahanii. Sana booda deebi'anii waliin agarre. Gondariin booda Bililleen duraa karaa Kaartuum itti aansee gara magaalaa guddittii Misraa Kaayirootti bara 1837 keessa gurguraaf geeffamte. Yeroo kana ilmi mootii Jarman tokko Kaayiroo ga'e. Innis Harmaan Paaklaar jedhama. Gaafa kana gabaa gabroonni itti gurguraman ilaaluu dhaqe. Guyyaa kana Bilillee gurguruuf gabaa baasanii turani. Ilmi mootii kun akkuma naatoo Bililleen qabdu argeen bituuf itti gaggabe ni bitesi. Maqaa ishees Mahibuubaa jedhee moggaasee fi Mahibuubaa jechuun afaan Arabaatiin jaalallee koo jechuudha. Umuriin ishee ijoollee haa ta'u malee yaadniif hojiin ishee akka nama guddaa ture. Kun ammoo Paaklaar daraan ishee akka jaallatu taasise. Qulqullina garaa ishee fi fedhiin Bililleen barumsaaf qabdu guddisaniituma qalbii Paaklaar fudhataniiru. Kanarraa kan ka'e afaan Arabaa fi afaan Jarmanii akka barattu waan barbaadeef bakka doyii deemu hundattuu Mahibuubaa of biraa hin hambisu ture. Yaadni isheen iddoo tokko erga daawwattee booda kennitu baay'ee isa ajaa'ibsiisaa ture. Amalli ishii kun amala cimaa mootii kan Paaklaar yeroo Awurooppaadhaa dhufuu qabu akka jijjiirratu godhe. Kanaaf Paaklaar yeroo tokko nama dhugaan wajjin jirtu wajjin ooleen yeroo baay'ee booda nama dhugaa ta'e jedhee barreesse. Biyyoota bahaa waggaa 3 erga du'atanii booda bara 1840 Paaklaariif Mahibuubaan gara Awurooppaa deebi'anii. Yeroo kana Mahibuubaa dhukkubni sombaa fiixoon waan qabeef baay'ee dhukkubsatte. Nafti ishees baay'ee huqqattee lafeetti baate. Paaklaar osoo garaan jibbuu Mahibuubaa mana isaa muskaa jiru keessatti doktara isaatti amaanaa kennatee haadha manaa isaa dhukkubsatte gaafachuu Berliin deeme. Yeroo kana baay'ee dhukkubsattullee Mahibuubaan dardara biyya ishee kan oshwaagaa jedhamu wajjin wal barte. Oshwaagaa irraan immoo hayyicha Jarman kan afaan Oromoo qoratu Tuuchikeniin wal barte. Sirba Oromoo kan Bililleen sirbitee hayyichi kun galmeessee dhalootaaf dabarsee jira. Ijoollummaa isheetii kaasee guddisee jaalallee akka ija isaatti ilaalu kana taasisee Paaklaar haati manaa isaa waan guddaa dhukkubsatteef Berliinii gara Mahibuubaatti deebi'uu hin dandeenye. Garuu xalayaanii barreessaaf ture. Mahibuubaanis dhukkubni kun guyyuma guyyaan itti cimaa adeemeera. Akka hin danda'amne garaan waan beekeef yoo duutu Paaklaar akka ishee bira taa'u guddaa hawwite. Fedhii ishee kanas dhukkubsattee barreessuu waan dadhabdeef doktarri ishee isheedhaaf barreesse. Yeroo xalayaan kun harka Paaklaar ga'etti haati manaa isaa daran waan dhukkubsatteef gara Mahibuubaatti hatattamaan deebi'uu hin dandeenye. Kanaaf rakkina irra jiru ibsee xalayaaf meetii maqaan Mahibuubaa jedhu irratti bocame ergeefi. Yoo xalayichiif meetichi Onkoloolessa 27 bara 1840 muskaa gahuu Bililleen garuu arguu hin dandeenye. Isheenis isa dhumaaf addunyaa kanarraa boqotte.
Egaan qophiin ani guyyaa har'aaf seenaa jireenyaa Bilillee yookiin Mahibuubaa irratti qopheessee isiniif dhiyeesse kan hangamaa ture. Viidiyicha haga xumuraatti waan daawwattaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha chaanaalii Daree Show subscribe, like fi share gochuun deeggarsi keessan na waliin haa turuun isiniin jedha.